Ashamar kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa ga'u isiniin jedha. Guyyaa har'aatis waan haaraa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Isin immoo hanga xumuratti nu hordofaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana jaalattanis hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma immoo namoonni fedhii dhiyeessii maashinii barbaadan nu qunnamaa gatii salphaa fi gatii madaalawaa ta'een isinii dhiyeessina. Mallaqa xiqqoo qabna jettanii duubatti harkafatina. Kanaafuu hojii ajaa'ibaa hojjechuu dandeessanii barri kun bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u jedha. Egaa Top Machinery Factory Zone dhaabbanni jedhamu dhiyeessii maashinoota irratti akka biyya kanatti hojii gaarii hojjetee maamiloota hedduu horatee jira. Dhaabbanni kun hojii gaarii akka hojjetaa jiru egaa namoonni qaamaan beekanii fi odeeffannoo qaban ragaa bahuu fi nutis kanuma bora godhachuudhaan afaan Oromootiin dhaabbanni kun hanga ammaa hojiin hojjetee hawaasni keenya irraa fayyadame waan hin jirreef dhaabbata kana wajjin taanee akka gadaa diijitaal miidiyaatti dhiyeessii maashinootaa fi konkolaataa akkasuma immoo wantoota biroo isinii dhiyeessaa. Isinis muuxannoo fi ogummaa qabdaniin akkasuma immoo gorsa dhaabbanni kun isinii kennutti fayyadamtaniit hojii gaarii hojjechuu dandeessanii akkuma jalqaba isinii kaasaa turre dhaabbanni Top Machinery Factory Zone jedhamu maashinoota oomisha daakuu, oomisha bolokkeettii, oomisha bishaanii kanneen ammoo guyyatti mallaqa 100,000 lakkaa'amanii galchuu danda'an isinii dhiyeessuu irratti argama. Akkasuma immoo gatii hanga sanii hin qabu gaafa jettani mallaqa 50,000 60,000 irraa maashinii giddu galeessa ta'e bitachuudhaan hojii oomishaa yookiin manufacturing keessatti abbaa qabeenya akkasin taasisuu irratti hojjechuu dandeessanii fakkeenya tokko isinii kaafne. Egaa namni tokko hojii manufacturing keessatti oomisha foddaa fi balbala ajajaan hojjechuu barbaade wanni isa barbaachisu gatii madaalawaan hojii kana eegaluu danda'a. Fakkeenyaaf maashinoota kanaaf wanti barbaachisu maashinii suphaan barbaachisa. Innis akkaataa sadarkaa isaatiin garaagarummaa gatii qaba. Kana waan ta'eef isinis gatii salphaa 20,000 irraa 25,000 irraa yookiin 15,000 irraa bitattaniiti hojii keessan itti eegaluu dandeessanii. Dabalataan ammoo maashinii kanatti wanni barbaachisu ammoo giraandarii akkasuma ammoo murtuu jechuudha. Akkasuma ammoo diriilii kan jennu urtuu isaan kunniin lamaan isaatu 15,000 yookiin 10,000 hanga 20,000 bitachuu dandeessanii jechuudha. Oriijinaalii garuu kooppii yookiin second hand yoo bitachuu barbaadanii hanga 12,000tiinis hanga 8,000tiinis lamaan isaa hin gurgurama waan ta'eef kanas barbaachisaa. Egaa kan biraa ammoo kaateriidhaanis murtuu guddaa sibiilota yeroo balbala hojjetan midhaaksuu dandeenyu. Kanaaf waan biraa kan isin barbaachisu iddoo hojii fi humna ibsaa singilii kan mana keessatti fayyadamtan qotaarii yookiin lakkooftuu isa jennuun sana isin barbaachisa. Kanoo walitti daatan 50,000 waan hin caalle ogeessa tokko isin barbaachisa. Ogeessa ammoo waliigalteedhaan kaareedhaan yookiin mindaadhaan qacartanii hojjisuu dandeessanii. Hojiin kun hojii baay'ee namoota hedduu baasee magaalota hedduu keessatti namoonni bizineesii xiqqoo irraa kaaniiti hanga sadarkaa miiliyoonootaatti kan seenan bizineesii kana bu'uura godhachuudhaan kan biraa ammoo mallaqa xiqqoodhaan kan hojjechuu dandeenyu hojii oomisha xaawulaa yookiin balbalaa fi foddaa isa farniichar jennuun sanas hojjechuu dandeessanii. Kana hojjechuudhaaf ammoo maashinii bitachuu dhiyeessii xaawulaatiif hiriyoota keessanii haala mijeessuu kanaaf hojjetaa kaffaluunis ni danda'ama waan ta'eef kunis waan baay'ee bareeda. Egaa dhiyootti maashinoota kanneen illee viidiyoodhaan isin beeksifna. Kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa guyyaa har'aa ammoo maashinii irraa alatti baanee waan addaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namoonni konistirakshinii yookiin ijaarsa manneenii fi daandii gamoowwanii irratti hirmaachaa jirtan injiinaroonni keenya. Egaa yeroo baay'ee kontiraaktara yeroo namni fudhatu akkuma beekamu maashinoota erga qabaatee konkolaataa akka gireederii kanneen namni humna bitatee ittiin hojjetu qabu gatiin isaas qaaliidha. Egaa nuti konkolaataa amma asirratti argatan kana maqaan isaa gireederii jedhama. Moodelli isaa 2009. Egaa kaat
-135H kan jedhamu modelli isaa kanaan adda baha. Egaa sa'aatiin gireederiin kun hojjetee jiru sa'aatii 13,000 gatiin isaa immoo nama ajaa'iba. Gatii isaa baay'ee salphaadha. Miliyoona 6,500 qofa. Egaa namni konkolaataa kana yeroo ammaa sadarkaan konkolaataan xixiqqoonis gatii isaa miliyoona 4-5 seenetti konkolaataa guyyatti osoo kireessineeyyuu bu'aa irraa argachuu dandeenyu kana jechuudha. Gatii haganaatiin ni argadha jedhanii yaaduun abjuudha. Kanaafuu dhaabbanni Top Machine Refactor Zone Afaan Oromoo maashinii irra darbee konkolaataa gireeder jedhamu kana isinii dhiyeessinee jirra. Isin ammoo maal gochuu qabdanii namoota bitachuu danda'aniif sheer gootanii hiriyoota keessan namoota abbootii qabeenyaa biyya keessatti hojii investimentii keessatti hirmaachuudhaaf maaliin eegala akkamitti jedhee ogummaa ijaarsaa qabuun dhaqqabsiisaa isin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa wanni isin hubachuu qabdan yeroo adda bizinesii keessatti hojii ijaarsaa tokko hojii oomisha yookiin manufacturingii hojiileen damee kanneen irratti hojjetan damee qonnaas dabalatee waan addaa tokko argamsiisuu danda'a. Madda galii guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef kana irratti hojjannaan jijjiiramni dhufu baay'eedha. Haa ta'u malee namoonni tokko yeroo abjuu jireenya isaanii ittiin milkeessan gara carraaqqiitti yookiin gara kaayyoo san dhugoomsuutti yeroo seenan sodaadhaan duubatti hafu. Egaa jireenya kee keessatti ati humna dhabdus onnee qabaannaan jijjiiramni guyyaa tokkoof gufuusitti ta'ee mul'atu kun yeroo muraasa booda gara milkaa'inaatti gara badhaadhinaatti si geessuu danda'a. Kanaafuu hojii hojjettu keessatti jijjiiramaaf onnachuutu sirra jiraata. Abdii kutachuun hin jiru. Namoonni baay'een mallaqa yeroo argatan bizinesii didiqqaan eegalu jechuudha. Mallaqa gahaa osoo qaban dafanii jijjiiramuu irratti maaltu na baasaa akkamitti hojjedhaa maal na barbaachisaa waan jedhu karoora daldalaa yookiin biizines pilaanii baasanii hojiitti seenuu dhabuun ammoo rakkoo guddaadha. Egaa hawaasni keenya ogummaa kanneen qaban haa ta'u malee mallaqa namni hundi qabachuu dhiisuu danda'a. Namoonni mallaqa qabanis hojii isaan irratti hirmaatan yoo laallee damee isaan guddisuu danda'u irratti miti. Manneen nyaataa, reestooraantii kanneen ta'uu danda'u, hoteelota isaan kunniin madda galii guddaa ta'uu hin danda'anii iddoo bashannanaa fi iddoo waan adda addaatti dabarsaniif ta'uu danda'a. Baasiin isaa galii isaa yeroo tokko caalee gara kisaaratti nama geessuu danda'a. Kanaafuu namoonni isarratti hojjetanis gaarummaa qabaachuu danda'a. Haa ta'uti namoonni mallaqa qabdan hojiilee dhiyeessii maashinii irratti hojjedhaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo kana yoo jaalattan ammoo hiriyoota keessanii qooduu hin dagatina. Namoonni chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatina. Gadaan Quufaa Gabbina.